daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Yookoo Dr. Torbaatama Digdamii Afuridha. Dream Health PLC akkasumas Ethiopian Broadcasting Corporation walii wajjin ta'uudhaan qophii waa'ee fayyaa torbanitti al tokko qopheessinee isiniif dhiyeessinetu isiniif darbaa jira. Nu hordofaan ammas afeerraa kootii Dr. Xurunesh Bushaa Specialistii Anesthesia Critical Care fi Pain Medicine. Egaa waa'ee first aid walii wajjin ilaalaa jirra. Waa'ee bleeding itti deebina yookaan dhiigu. Egaa dhiiguun gosa baay'eetu jira. Dhiiguu balaarraan kan ka'e kufanii qaamni namaa iddoo tokko rukutamuurraan ta'uu danda'a, balaadhaan ta'uu danda'a, funyaan namaa dhiiguu danda'a, akkasumas immoo kan dubartoota abnormal uterine bleeding yookaan immoo warri ulfataan immoo abortion kan ittiin jennu dhiiguun karaa garaa garaa jiraachuu ni mala. Namni dhiigaa jiru tokko maal gochuu qaba? Egaa waa'ee dhiiguun akkatama itti sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Baay'ee bal'aadha. Keessumaa dubartoota ulfaa wajjin wal qabatee yookaan immoo tooma ulfiin jiraatiinuu rakkoo gadameessaa kamiinuu dhiiguun jiraachuu danda'a. Kun baay'ee bal'aadha. Baay'eensa dhiigi dhangala'uun kun baay'eensa mana yaalaa dhaqee yaalamuu qaba. Garuu first aidiin immoo nun maal gochuu dandeenya? Hamma achi geenyutti miidhaa dhufuu danda'uu fi maal gochuu dandeenya yookaan immoo manumattuu immoo gochuudhaan mana yaalaa to'annaqiin wanti nuti nuun hambisuu dandeenyu immoo jiraachuu danda'a. Isa xiqqoorraa yookaan dhiiguun yoo waa nama kute, waa nama waraanee, waa nama mocoree akkasuma jennee balaa kamiinuu gogaan namaa kun yoo cite yoo break yoo godhe dhiigi dhangala'a. Dhiiga dhangala'u kana akkamitti dhaabuun danda'ama? Inni kun baay'ee salphaadha. Lafa dhiigaa yeroo sana pressure irratti gochuu asiin gadi qabu. Dhiibbaa irratti godhanii qabuudhumaanii qabuudha asiin gadi. Irratti asiin gadi qabnee akka hin dhiigne gochuu. Kun egaa qabnee magadhiisuu miti. Yeroo muraasaa fi qabnee tursuu barbaachisa. Achi booddee irraa kaasnee ilaalla. Dhiigaa yeroo ta'e deebisnee qabna. Dhiiguun dhaabbateera taanaan irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wantoonni kun akkasitti dhaabbachuu danda'u. Keessumaa waa nama muree taanaan bishaan qulqulluudhaan irraa dhiquudha. Ergi dhiqnee booda immoo akkasuma jennee erbee qulqulluurra buusnee ittiin gadi qabuudhaan isa gochuun danda'ama. Yoo wanti cite kun bal'aa ta'e keessumaa gogaan baay'ee gargar siqeera taanaan hodhuu barbaachisuu waan danda'uuf ergii kana goonee booda gara mana yaalaa geessinee akka hodhamuuf gochuu dandeenya. Carqima qulqulluudhaan sirriitti qabnee hamma mana yaalaa geenyutti utuu irraan fuudhin dhiiga sana dhaabnee deemnee akka hodhamu gochuufiin barbaachisaa ta'a jechuudha. Baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni kun isa salphaadha. Inni kan biraan waan akka balaan guddaan namarra ga'ee yoo ta'e akka balaan ga'e kuni foon namaa kan kukkutu, lafee kan cabsu yoo ta'e baay'ee miidhaan ga'e akkasumatti gaafa laallu baay'ee yoo ta'ee fi namni kun garmalee dhiigaa jira yoo ta'e hamma dandeenyatti ammas wanti nun goonu lafa dhiigaa jiru kana asiin gadi qabu. Dhiiguma dhangala'u dhaabuudhaan ni jalqaba. Inni hafee mana yaalaatti gargaarsa argata jechuudha. Namni immoo garmalee amanuni ergi namni sun dhiigaa oolee fa'aa arguu dandeenya. Dhiigee ture arguu dandeenya. Kanaaf namni garmalee dhiige maaliin beekuu dandeenya moo yoo jenne namni baay'ee dhiiguunsaa yookaan dhiigni kun yeroo nu yaadnu xinnoo nutti fakkaachuu danda'a. Garuu baay'ee dhiigeera ta'uu danda'a yookaan bakka biraatti deemee dhufee nu bira ga'e taanaan nun ishee mamma coccobdu laalla malee isa dura bade isa dura dhangala'e waan hin arginee fi beekuun kan danda'amu namni sun lafaan martoo of dadhabuu even hamma of wallaaluutti yookaan immoo wanta nun ittiin jennu nu deebisuu dadhabuu yookaan deebiin nu kennu sirrii ta'uu baate confused jedhamu jechuudha. Waan akkasii irratti agarree yoo nuun beekuu baanne iyyuu baay'ee dhiigeera jechuudha. Keessumaa immoo yeroo balaan namarra ga'u kufuun balaan konkolaataa balaan ciccimaan namarra ga'u qaamni namaa hundumtuu fayyaa ta'e namni keessa isaatti dhiiguu danda'a. Garaa keessatti, qoma keessatti, naannoo taa'aa kana keessatti even cabee malee otoo mul'atiin lafeen gurguddaan kun yoo cabe baay'ee dhiigi hamma liitirii 2tti dhangala'uu danda'a. Sun nutti mul'achuu dhiisuu isaati malee namni dhiigaa jira. Kanaaf namni nuti taasofnu kun bakkeedha fayyaadha. Garuu haasa'uu hin danda'u yoo ta'e lafaan martoo qaba yoo ta'e yookaan yeroo nuti taasofnu deebii sirrii nuun kennu yoo ta'e shakkiin nun kaa'uu qabnu dhiiga baay'ee dhangala'eera jechuudha jennee dafnee mana yaalaadhaan ga'uu barbaachisaa jechuudha.
inni baay'een barbaachisaanii fi nun manatti gargaarree jijjiirama guddaa fiduu dandeenyu funuunadha. Funuuna jechuun dhiigni funyaan keessaa dhangala'uudha. Inni baay'eensaa funyaan qaawwa funyaanii tokko keessaati yeroo baay'ee dhiigi kan dhangala'u. Darbee funyaan lachuu keessaa dhangala'uu danda'a. Nama kan akkamitti gargaaruu dandeenya? Dudduubatti qabanii teessisuu fi akka dhiigni sun hin dhufne gochuuni. Barannoon uummata keessa jiru sana fakkaata amma namoota baay'ee irraa san argina. Achi ol qabanii ol jedhanii akka funyaaniin hin coccobne garuu immoo afaan keessaan gad deemu. Gadheensaa maalidha inni namni kun dhiigichi yeroo gara qonqootti deebi'u eessayyuu naqu in liqimsa yookaan afaaniin tufuu danda'a. Garuu baay'eensaa gara qonqootti gad darbuudhaan in liqimfama. Inni liqimfame kun yeroo garaacha keessa ga'u garaacha sana baay'ee irriteetii godha. In eekkamsiisa garaacha nama sanaa kun immoo balaqqamsiisuu fiduu danda'a. Achi booda namni sun immoo dhiiguma isa gadi bu'e san deebisee gaafa balaqqamu irra caalaa nama naasisuu danda'a. Isa funyaaniin ba'u caalaa dhiiga balaqqamaa jira jedhamu. Dhiiga balaqqamaa jira jedhanii naasuu guddaa nama dhukkubsate sanattis nama gargaaraa jiruttis fiduu danda'a waan ta'eef akkas duubatti deebisuun sun shaakala sirrii miti jechuudha. Gargaaruu nun goonuuf inni sirriin namna kana hin teessisna. Yeroo teessisnu immoo gara fuulduraatti akkas akka inni jedhu xiqqoo gara fuulduraatti. Kanaafuu nama kana nama jennee fudhannee teessisneerra. Achi booddee xinnoo gara fuulduraatti akka akkas jedhu goona. Achi booda funyaansaa akkasitti jabeessinee qabna. Hammamiif qabuu qabna jechuudha. Isa jalqabaa daqiiqaa 5 qabna. Sa'aatii qabannee daqiiqaa 5 funyaan nama kanaa qabna. Yoon arganna ta'e immoo cabbii namoonni firiijii qabanii cabbii argachuu danda'u yookaan waa madii lallaasaa naannoo funyaan kanaatti sirriitti itti qabuu barbaachisa dabalataan jechuudha. Daqiiqaa 5 kana qabnee yeroo kana namni kuni afaaniin akka hafuura baafatu itti himuu qabna. Afaaniin hafuura baafachuu. Funyaan isaa already qabnee irra waan ta'eef afaaniin hafuura baafachuu qabda. Afaaniin hafuura baafachuu qaba. Daqiiqaa 5 booda hin gadhiisna in ilaalla. Ammas dhiigni haaraan dhiigni kan taraan ba'uu danda'a. Dhiigni amma hin kan tarree cariin ammas bu'aa jira taanaan akkuma sila jenne yoo qabaanne waan cabbiidhaan kanaachi harkumaanii sirriitti qabna. Yeroo kana daqiiqaa 10 qabna. Jalqaba daqiiqaa 5 qabnee ilaalle achi booddee immoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 10 qabna. Daqiiqaa 10 qabnee turra. Daqiiqaan 10 sun ergi dhumee booda harka keenya irraa kaasna. Ammas gaafa ilaallu dhiigni kun dhangala'aa jira taanaan keessumaa akka amma jedhe dhiigi haaraan kan hin kan tarre bu'aa jira taanaan kun yaalii kanaan waan dhaabbatu miti jechuudha. Isa qabne kan akkuma akka qabnetti gara mana yaalaatti deemudha jechuudha. Yoo gadhiisneen dhiiga waan ta'eef qabneedhuma afaanuma isaatiin hafuura baafachaa mana yaalaa fuunee deemuu qabna jechuudha. Sirriitti qabne yookaan namni sun of danda'a yoo ta'e ofiima isaatiin akka qabatu goonee fuunee deemuu dandeenya jechuudha. Yaalaatti yaala godhamuuf qaba. Kanaafuu inni nun akkas goonee ol deebisnu gara qonqootti deebi'ee gara garaachaa deemuu danda'a. Akkasumas immoo namni sun yoo of wallaale gara tubboo qilleensaatti seenuu danda'a waan ta'eef rakkoo fida jechuudha. Rakkoo fida. Kana teessisne fuulduratti jechuun achi booda qabu qabna jechuudha. Daqiiqaa 5 dura qabne achi booddee daqiiqaa 5 booddee ilaallee daqiiqaa 10 immoo irra deebinee qabne inni sun nuun hojjenne taanaan mana yaalaa deemnee sirriitti ilaalchisuu qabna jechuudha. Egaa dhiiguun funyaanii yookaan funuunni nuti hin jennu rakkoo garaagaraa qabaachuu danda'a. Inni jalqabaa egaa tuttuqqii funyaan keessaatiin ta'uu danda'a. Warreemti dhiiga naannoo funyaan keenyaa kana fidan tuqamanii ta'uu danda'a. Inni kan biraa immoo rakkoo kan biraa meedikaalaa dhibee keessoo kan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef irra deddeebi'ee namatti dhufa taanaan ilaalamuunis baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Yoo manni dhaabbate iyyuu irra deddeebi'een funuuna taanaan dhaqee ilaalamuu barbaachisa. Barbaachisaa jechuudha. Gaaffii yoo qabaatan 7024 hakiimonni keessan isin eegu. Ammas qophiin waa'ee gargaarsa yaala duraa gochaa jirru kan itti fufu ta'a. Egaa namoonni biyya keenya keessatti nyaata tokkoffaa guddisanii nyaachuun jira. Afaan kaachuun jira. Lammaffaa foon dheedhii namoonni gurguddisanii muranii nyaatan ni jiru. Namoonni hudhamuu
kan jennu afaan meedikaalaatiin chookiin kan ittiin jennu kuni biyya keenya keessa baay'inaan jira. Yoo wanta akkasii jiraate mee akkamittiinidha kan nuni namoota yaallu jalqaba adda baafachuumtiyyuu fakkeenyaaf bakkeedhaa dhufaa irra yoo ta'e namni tokko hudhamuusaa akkamitti barra achi booddee namni hudhameera yoo ta'e wanti biraan keessa galee ta'uu danda'a nyaata ta'uu danda'a akkasumas immoo wanti nama hudhee kan biraan jiraachuu danda'a afaan namaa keessa qonqoo namaa keessa akkamitti barra yaalli jalqabaa nun gochuu fi qabnu moo yaaliin jalqabaa kun namni inni fayyisuu danda'u keessaa inni guddaan hudhamuudha. Namni yeroo hudhamu umurii kamittuu ta'uu danda'a. Yeroo hudhamu mallattoo mul'isu tokko qaba. Daa'ima xixiqqoorraa kan yoo ta'e malee nama ijoollee deemuu jalqabdee yookaan of beektu kaasee hamma nama isa gurguddaatti nama sammuun nagaa taanaan mallattoo agarsiisuu qaba. Addunyaa guutummaatti kan beekamu jechuudha. Nama akkas godhu argitee jennaan namni sun hudhameera jechuudha. Hiikkaamti isaayyuu. Mee mallattoo kana ilaallee walitti adeemina. Akkuma amma ilaallee deebine namni mallattoo kana agarsiise egaa hudhamuu isaa mul'isa. Ergi hudhamee booda hin gaafanna. Erga kana yeroo ilaallu haasa'uu dandeessaa? Qufa'uu dandeessaa? Maalidha hudhamaa jirta jennee gaafachuu dandeenya. Namni kun sagalee baasuu danda'a taanaan sagalee wayii baasuu danda'a yookaan immoo qufachuu danda'a. Hudhamaan jira waan akkasii sagalee jedhulee nutti dhageessise jennaan parshaalii yookaan immoo guutummaan guutuutti hin cufamne jechuudha ujummoon qilleensaa. Ciruma sagalee wayiyyuu hin jiru hin qufa'us dubbachuus hin danda'u hafuura baafachuuf iyyuu baay'ee rakkataa jira taanaan guutummaan guutuutti ujummoo qilleensaa sana cufee jira jechuudha wanti isa hudhe suni. Kanaaf inni balaansaa isa kana baay'ee cimaadha jechuudha. Kana qilleensi galaan jiru galee ba'aan jiru jechuudha walumaa galatti. Kanaaf iyyuu namni sun balaa du'aatu isa eeggata jechuudha. Dafeen ba'uuf taanaan jechuudha. Kanaaf mana yaalaa amma geessinutti daqiiqaaleen even daqiiqaan 5 iyyuu gahaadha nama kana ajjeesuudhaaf nun baasuu fi danda'utu nurra jira jechuudha. Mee akkamitti baasna? Egaa yeroo nama kana agarru qufa'aa jira yoo ta'e akka inni qufa'uu fi jajjabeessuu qabna. Qufa'ee sirriitti qufa'e jechuu qabna amma nun bira geenyutti jechuudha. Qufa'uuni baay'ee effektiiviidha baay'ee waan sana baasuu danda'a waan ta'eef waa gaarii kan agarsiisudha. Keessumaa namoota hudhaman keessatti qufa'uun jiraate jennaan qilleensi xinnoon galtii inni sirriitti darbatee baasuu danda'a. Dhiibbaa karaa keessaatiin dhufutu gara alaatti akka inni baasu godha jechuudha. Kanaaf jajjabeessuu qabna jechuudha. Qufa'e jechuu qabna. Inni dabalataa nama sana kalma gochuu yookaan akkuma silaa tasgabbeessuu danda'u nurra. Namni innaagaa nus innaanaa namni sunis innaa. Namuun kun immoo akka irra caalaa namicha akka dafee hafuura fudhachuuf yaalu godha. Hafuura keessatti fudhachuun immoo wantichi akka gaduma deemu godha. Ittuma hudhamaa akka inni deemu godha waan ta'eef tasgabbaa'ii rakkoon hin jiru hin baha amma si gargaara namni si gargaara dhufaa jira jennee jajjabeessuu qabna gaa amma danda'ametti nama sana tasgabbeessuu danda'uun akka inni irra caalaa hin miidhamneef gargaara. Achii booda sanuun gargaaruu dandeenyutti deemna. Nutu bira jira nama kan biraatu hudhame taanaan akka egaa harka keenyaanii sirriitti qabne akka viidiyoo irraa argaa jirru kanatti jechuudha gochuu qabna jechuudha. Jalqaba harka keenya kana akkas aboottanna ergi isa kana aboottanne booda isa aboottanne kana cinaacha nama jalaa sana jalqaba dudduuba nama sanaa dhaabanna nama keessumaa hojjaadhaan baay'ee waliin caalle taanaani dudduuba nama sanaa dhaabanna harka keenya aboottanna achi booda isa aboottanne kana cinaacha nama jalaa nama sanaa jala handhuuraa fi cinaacha dhuma cinaacha kana gidduu keenya isa kana immoo finnee harka isa tokko immoo as qabna jechuudha. Harka isa aboottanne kana qabna achi booda akka qabnee jirrutti asii ol achas ofitti dhiibna jechuudha. Garaa nama sanaa keessa achi as ofitti dhiibna. Yeroo dhiibnu kana gara dudduubaatti gaafa dhiibnu gara dudduubaa fi gara oliitti akkas gara duubaa fi gara oliitti akka inni wanti nuni barbaannu maalodha wanticha ol darbachuudha. As keessa qoma keessa ol darbachuudha wanti nuni eemii goone deemaa jirra. Kanaafuu dhiibbaan qoma keessa jiru kun dhaqee wanta san darbatee akka inni baasu gochuudhaaf gargaaruudha jechuudha. Gochuudhaaf gargaaruudha. Akkasii kun amma yoomitti goona inni jalqaba amma wantichi ba'utti. Yookaan immoo namichi qufa'uu humna ittiin qufa'u gaarii yoo argate immoo isa inni qufa'uutu gargaara qufa'e jennaan. Yoo kanaa achi amma
namicha of wallaaluutti itti deemna jechuudha. Namni of wallaaluu jechuun akkamiin tasaadha dudduuba isaa waan jirruu fi waan baay'ee nagarru kanaaf tasaatti goona namni sun deebii nuun kennu taanaan of wallaaleera jechuudha. Yeroo sana nama kana lafa cibsine gargaarsa isaa CPR jedhamu gargaarsa onnee fi kan sombaa gargaaruutti deemna jechuudha. Yeroo kana maal goona CPR nama of wallaalee nama onneen dadhabee hojjechuu dhiisee nama hudhamee fi hundumaafidha kan inni gargaaru garuu wanti speeshaalii godhu yeroo isaa kana goonu ammas dhiibbaa dabala waan ta'eef hafuura kennuudhaan dura yeroo hundumaa afaan nama sanaa keessa ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Yoo wanti nutti mul'atu jiraate callumanni quba akkas gochuu osoo hin ta'in keessa ilaalaa afaan nama sanaa ergi bannee booda qubaan keessa galchinee baasuudhaaf yaaluudha jechuudha.